Shamarran biyya Arabaa goota. Tan kaayyoo fi tafuula duraa malee waan takka ta'e bitaa fi mirga hin laalle maqaa balleessitan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isinirraa jiraatuun isiniin jaa. Akkam jirtan ani nagaadha alhamdulillah. Warri chaanala keenyaaf haaraa taatan maatii nuuf taa'e isiniin jenna. Warri ammoo kana dura maatii nuuf taatanii jirtan galatoomaan isiniin jaa. Haaluma kanaan warri gana haaraa dhufaa jirtanis nu jajjabeessaa nu guddisaan dhaamsa kooti. Har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessa hin oolu. Wanni nan qabadhee isinii dhufee ajandaa torbaan kana deemaa jiru namoonni beeka jeetii yaada. Waa'ee shamarran keenyaati. Shamarran keenya wanni isaan godhan hedduu takka nu aarsee hedduu takka mataa nu dhukkubsee jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa waa hundaafuu jechuudha ilmi namaa tokko if beekuu gaariidha. Maqaa ifii eeggachuu gaariidha. Rabbi sodaachuu bareedduudha. Namni waan hin taane dalagee waan boodetti qaanya'u waan boodallee itti salphatu dalaguun waan nama aarsu waan namallee xiqqeessu jechuudha. Saniifuu dhaamsa tokko waa xiqqishaa tokko jechuudha. Obboleeyyan kiyyaaf dabarsuu barbaada. Isaan irrallee beekee osoo hin ta'in ilmi namaa tokko yaada garaagaraa qaba waan ta'eef yaadni kiyya kuni takkas ta'uu lamas ta'uu mumkin ni fayyada jeetii yaada. Akkas inshaallah meeqa gurra naa keessaan isiniin jaa. Obboleettii tiyya ati tan biyyaa baatee biyya namaa keessa jirtu gizee waan akkasii dalaytu san xiqqishumallee hin yaadne haadha qabda, abbaa qabda, maatii qabda, obboleeyyan qabda, fira qabda jechuudha. Rabbii kee irratti hin sodaanne boodarra deebitee aniin tun firan qaba waan kana akkam jettee hin yaadne amma qaama kee rabbiin dhossee sii kaayee gizee fuutee ilma dhiiratti ergitu akkam maaltu siif wayya jechuudha. Ati sababni maali ani? Qaama kan kee fuutee isatti erguun si fayyadamoo isa fayyada? Maal si fayyada? Namni jaalatti duruu jirti si jaalate si jaalate. Hayyee si jaalanaan ni kaa rasuuliin ni kaa si godhate wajji jiraachuudha. Si maaltu qilleensarraan qaama saalaa bakka rabbiin dhossee kaayee si ergisiise. Ati rabbi birattillee qaanyoyitee ilma namaa birattillee qaanyoyite. Kanaafuu sababa keetii dubartii biyya Arabaa jirtu guutuu mataan gaccabee jira, maqaan badee jira. Dhalaa biyya Arabaa janii chaajan harree gurri tokko jette Oromoon. Dhalaa biyya Arabaa janii ammoo sababa ati yookaan fakkaata akka ta'eeti nama lakkoofsa qubaan lakkaa'amu jecha nama shamarran biyya Arabaa miliyoonotaan maqaan badu jira. Shamarran biyya Arabaa jechuun goota. Shamarran biyya Arabaa jechuun obsituudha. Waa hunda obsitee jiruu biyya namaa hadhooytuu tan obsitee ciniinnattee fira gargaartii, rakkataa gargaartii, dhukkubsataa gargaartii, masgiida ijaartii waan keeyrii dalagatte jechuudha. Ta rabbi beeku garuu isin fakkaatan sii fi akka keetii har'a maqaa dubarra biyya Arabaa maqaa nyaattan jechuudha isin. Maqaa nyaatanii nilleen hambifne waggaa keessatti taraa meeqa wanni kun deebi'aa jira. Obboleettii tiyya nama tokko yoo jaalatte namni sun qaama kee saalaa si laallatee si fuudha sababni. Namni yoo si jaalate fuula kee si laallata. Hayyee maaltu qaama saalaa fuudhee itti erguu si ga'e? Inni kun yoo duraan si jaalamataa miti akka ajaa'ibaa si jaalatee wanni je guyyaa ati qaama kan kee itti ergite irraa kaaseeti si jibbaga. Guyya inni ati qaama kan kee ergitee bilbila isaa keessa ga'e onnee isaa keessaa bahaa deemta. Maaliif jennaan namni kun ka'arra fuutee isatti ergite borus kabiratti akkasumatti ergita. Saniifuu inni sin fuudhu jechuudha. Abbaa mana keetii yoo ta'es abbaan mana keetii qilleensarraa yoo qaama saalaa naa ergisiin jee hin erginiif. Abbaan mana keetii yoo sitti haajamee dhufee haajaa sirraa baatudha. Ammoo qilleensarraan qaama saalaa naa ergi jechuun badii guurtudha. Abbaa mana keetii hattaa nama biraatii miti abbaa mana keetii hin ergin. Ilmi namaa waan nama mudatu hin beeku boodarra. Mungkin wal dhabuun mala waa hedduu jira. Hin ergin jaarsuma keetitti wajji jiraadhu. Kootu siin jee siyaamee hojii jiraadhu haajaa isaa baasi. Ammoo qilleensarraan qaama saalaa keetti erguun no. Atilleen obboleessa kiyyaa
isii miskiinatti gurgurtuu uumaan beekne jechuudha. Wallaalumarraa malee osoo beektee namni qaama ifii fuudhee waa namatti hin ergu. Irraa ergattee gaafa san janaajanni maraachitee irraa ergattee isii obboleettii teeti yookaan haadha teeti dhalaa jechuun fuutee qilleensarra gadhiisuu san obboleettii teessilaa namni akkasii gadhiisee ni feeta. Haadha ta'e yoo namni gadhiisee ni feeta. Adaadaa ta'e yoo namni gadhiisee ni feeta. Fira ta'e yoo namni gadhiisee ni feeta obboleessa ta'e. Isiin sitti ergite jibbitee keessaa hayxeetuma ifirraa isiin hin dhiiftu isii san buloo gootee ittiin dhiiftu sababni ati gadhiifte maal irraa argatte bu'aan maali? Ati rabbi birattillee sadarkaa dhabdee nama birattillee sadarkaa dhabdee jechuudha. Atillee IBC baafte isilleen akkuma ka'e daran rabbi birattillee sadarkaa dhabdee nama birattillee sadarkaa dhabde. Atilleen obboleettii xiyyaa waa takkan siidhamuu barbaade. Tan guyyaa guutuu kashaafaa gurra keessa kaattee dhiira haasofsiisaa ooltu, dhiira wajjin haasaa ooltu, if qusadhu. Ilmi namaa tokko gizee haasee baay'atee ni maraata sammuu tanaatti tuqame jechuudha. Namni gizee haasaa baay'atee mataan isaa fayyaan qabu. Waan san gizee dalaydullee hin beektu, gizee akkas taatullee hin beektu jechuudha. Waa beekteetii miti wallaalumarraa kana dalaydeen ja'a. Garuu ati barammoo waa meeqa dhabde jechuudha. Arra faraqaa janaajinni teetiif jecha faraqaa namni kun na jaalataatiif jecha fuutee qaama kan keessan akkasitti paabliik gooti. Arra inni sunillee sin fuudhu kabirollee sin fuudhu. Waa meeqa dhabde jechuudha. Namallee ilma namallee jechuudha. Arra mee bidachiisan qotattee gadi seentu achitti haftu ati akkam taatamee waan taatuun na dhibii bara. Saniifuu obboleettii xiyyaa waan akkanarraa haif qusannu obboleeyyan kiyya guutuun keessanuu shamarran warri waan kana dalaydanii fi hangana yaada akkasii qabdanillee waan akkanaa irraa haif qusaddaa baroomsa isiniif haa ta'u. Janaajanni dhiisi tokkicha jaalatte heerumu ni harasuulin ammoo janaajanni arbashiriinsaa bilbila gurra keessa kaattee ooltu santu si maraacha jechuudha. Waa meeqa jira namni jawaala harkaa qabu akka nama mana barumsaa yookaan jiruuti. Barumsa ammayyaa barachuu dandeessa. Barumsa diin barachuu dandeessa. Waa hedduu irraa barachuu dandeessa jechuudha. Bilbillee kee kana osoo mana barumsaa jirtu barumsa dhabdee tateerra fakkeenyaaf shabakaa bilaasha fayyadamta. Bilbila guddaa harkaa namni qabu akka nama barumsaa jiru mana barumsaa jiru siin jee. Mee ati jawaala kan kee kana yoo gaseentarra barnoota diin baratu barbaannan garee adda addaa keessa seentee akka ajaa'iba baratta. Barnoota ammayyaa barachuu dandeenyaan akka ajaa'iba baratta intarneet irra ogeesseente. Garuu ati kana hunda dhiifteet waan gadhee waan sirraan fakkaanne janaajanni si maraachite waan akkanaa dalayde jechuudha. Waan akkanarraa if qusaddaa maqaan hin balleessina. Shamarran biyya Arabaa goota. Shamarran biyya Arabaa tan kaayyoo ifii tafuula duraa malee waan takka irraa quban qabne mudhii hidhattee bitaa fi murga hin laalle maqaa balleessitan jechuu isin. Shamarran biyya Arabaa rakkataa gargartitti beekan, masgiida ijaartitti beekan, dhukkubsataa wallaantitti beekan. Isin ammoo dhuftanii namni 2-3 laaga lakkoofsaa maqaa nu balleessitan. Waan akkanarraa if qusaddaan isiniin ja'a. Mee ati gisee waan akkasii san dalaydu mee maalumaa sin dhagama mataa keetiifu. Ani garuu wallaahi hedduu takkan nin qaanfadhe jechuudha. Akka waan na taatee takkatti hin qaanfadhe. Mataa kanaan na dhukkube. Maaliif silleen taajjabu garuu mee ati amma akkin siin jiru ati garuu gisee qaama kan keessan ilaaltu qaamni keessan sittuu ni tola. Garuu hedduu takka na ajaa'ibsiifta. An qaamni keessan gisee ilaalu ilma namaa natti fakkaatu yookaan bineensa yookaan harree daaraa keessa gangalattee kaatee yookaan jaldeessa mukaa ol bahee natti fakkaata jechuudha. Namni dhiirti har'aan tana dhiirti si ilaalteeti hajaartii qabulleen jaartii manatti jibbaa jira. Hanganaa fuudhaaf deemulleen dhalaan hundi akkasuma jibbaa jira. Gisee qaama keessan argu jechuudha. Ilmi namaa gurraacha malee qaamni namaa ni calalaqa. Ati immoo booyyee fakkaata nama daaraa dibatee as bahee fakkaata jechuudha. Qaama fokkotaa san fuutee gisee akkasitti ammoo ati waan gootu yoo haala saniin osuma akkas jirtu qaama kee akka jiru saniin abbaa manaa keetii wajjin rafte fakkeenyaaf jaarsa qabaatte jaarsa kee guyyaa takkicha san mana 2 sittiin deebi'u obboleettii. Dhalaan
ni tottolfatti dhalaan ni diddibatti qaamni namaa ilmi namaa gurraacha malee qaamni ni calalaqa ni ifa malee akka keessatti daaraan fakkaatu jechuudha. Ati wanni siin jedhu mee kanumaan wal qabatee kireemota adda addaa saamunaa kana waan qaama namaa rattabuun dhiqadhuuti boodumaafuu qaama kan keef tolchi ilma namaa fakkaadhu. Ati garuu ati har'a dhalaa maqaa balleessitee shamara guutumaan guututti maqaa balleessitee jechuun maqaa nyaatte. Namni qaama keessan argee wallaahi dhiiraa miti dhalaanu ni falqan siin jedhe dhiiraa miti dhalaanu qoqqofachuuti. Ati mikki gootu laal waa hedduu fayyadamii qaama keetis janaajjenniin si maraachite mataan si ho'uwe beefi obboleetti xiyyaa janaajjenniin tunis gisee namarra kuttee mataa namatu hidhi jechuudha. Ati janaajjennii malee qaama keef quban qabdu. Janaajjennii malee waan takka irraa quban qabdu jechuudha. Ooltee bullaan janaajjenniidha itti ooltee itti bulta malee naka keetii sanii miti. Kanaafuu dhaamsi xiyyaa kanuma yoon mee viidiyoo lammaffirratti kireemaa fi saamunaalee adda addaa atiin qabadhee isinii dhufaati na eega. Warri ustaniituma qaama keessan dhiqattanii qaama goggogaan akkanuma yaatan qaamni keessan haaluma salphaan isin baduu danda'a. Haaluma salphaan isin dhodhoo'ee akka hin taane isin ta'uu danda'a. Saniifuu shamarran keenya hunduma keessaniifuu kireema akkasiitii fi saamunaa jechuudha qaama namaa rattabu saamunaalee fi kireema qabadheetiin isinii dhufa inshaallah. Shamarran teenya warri qulqulluu taatan warri waan kanarraa bilisa taatan ammallee qumeef daaddaa jiraadhaa akkuma itti jirtan sanitti itti fufaan isiniin jaa kaayyoo teessan malee waan biraa ilaalinaadhaan isiniin jaa gadheef jettanii waan namni tokko baalageen takka balleessiteef jettanii hin dhiphatinaan isiniin jaa mataan isin gadi jabinin jaa. Akkasitti inshaallah buleeyyiin kiyya akka isaanillee ummatuma akkatti maqaan balleesse kanallee arraan tana isaanillee mungkin tana booda sirraa hummala yaanni kiyya kun akka isaan bira naaf ga'u like share subscribe godhaadha. Akkasitti share godhaa biraan nagaan isiniin jaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa turan isiniin jaa.